Sini kan? Oke. Filmnya lala. Warna warna semua lala. Ebalu ya sih mali lich. Maka kan jijjiiratan yang malle. Mali umman umma maka jijjiiran nego ya. Melala komenti malala jadi warna warna suka. Maka banjir abang bekan. Family radu fawani kamnya. Maka berapa batan. Rakkosan amma wannan rakata ji balala jira holayyin gana waccan isin marachan inna ta chon libda wanna marachi tadi sini fakkaten da wongorin anin jo isini tigo chajer luko ki yakana to wala rakade gize isin afam bantal lalaja afam bana ini kale ani garu wanni na jaywe na di suri da nam nakamitti وانا كليسا جلسان دفين رقاو في اتباع سبحان الله وري اجاوكو وي لفتفه والله وبالله توكوشي لفتنا في نيبر الربا كأني يجودا شروف كاو في كان اوفرت لالا ها لا اله الا الله سرين نسال بيسا جران كدي نباسه مالي نجده متا فارا فولا جود هدا اني دلاوي چاسه ادي ريلي وي لفتفته بدبو ani dalam masamona na Arab situ daladi bala madaladi basa dinten chale sambi chaza eda achi jala kadokate wasaini irille wasaini njira nama sodda mana ma furta makata ukuni oliya e bawu jamman nuti mirga kamna jofne de mu jechu e galan hirira ba baka hirira ba dinin mirgi ajofto ta ha e kamu jala mirgi warra wasakota ha e kamu jala hirira ba gadi ba dinin mal ni wan bramal jennaga me ho bramal jen kota gafi magafat wari hasa iya kekalian Assalamualaikum. kekalian sasan akaran nginjet tayara waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ani ready kanarratti wanti jechuu barbaadu baay'ee haasawuun barbaadu akkuma yaadaatitti yeroo ammaa kana namoonni waasiin jedhanii ati yeroo duraatiif takka fuutee lama fuudhuun kee ammas jabaa namaati baay'ee si dinqisiifannaa waan sii ta'u sittu beeka. Bravo. Itti aansuudhaan ammoo namoonni akkuma jette silaa deebii hin deebifneettu jira namoota takka dhiisi lama dhiisi takka fuudhuu hin dandeenye ka ammootu background isaatu osoo laalte waa arguu hin dandeenye qoshaashaa wasaka malee nama akkanatu waa namaan jedha waan ta'eef nama akkana kanarra hin kaawwatin nama suuraa ofiitiinu gabbahee waa hin jennetti waa siin jedhaa jira yeroo ammaa kana baay'ate jechuudha. An ammoo wanti na ajaa'ibe dhiirri ammoo maaliif dhiira kilaafa yookiin ammoo inaafa sibuudha ammoo sitti heeruman dhiirri maaliif waa'ee dhiira haasa'a kana ajaa'iba kana. Ummani qaama jijjiirate sana subhaana wa ta'ala. Tarii dubartiin si jaalatte ta'a. Tarii dubartiin si jaalattee ta'a. Dhiirri hoomee maaliif sanaaf si fuudha moo sitti heeru? Isan nagaarramaa jiraanya dubartiin takka kan na jaallattu. Amma takka galee takka na jaallattu irratti eegallaa irra meeraa bilbilte ana booti jaalladheeti malee amma qomnani Yerusaalem miti inaafamatii keessa himataa jira naan jedhu. Amma kana dhibee ka dhiiratti. Inni ati akalee sana dhaggeeffattee akka feete gaafii sirraa qaba. Haga dhumaa si dhaggeeffadde jecha ati fayyadamte guutuu waliin daakanii waan dhaggeeffatteef na hubatte. jecha tokko gara naa fuudhanii gara naa deebisanii. Rakkoo jiru waan ani kaleessa akka waan ummata arsii kana walitti qabee arrabsee fakkeessanii viidiyoo gamaa fi gamanaa walitti muranii ijoollee dogoggorsiisan warra miskiina jechuun warra na jaalatuu fi warra ummata kabajaa qabu siigalee hatta maatii kiyya biyyaa viidiyoo gamaa gamanaa walitti murame san reetiin akka tarsii arrabsa jedhanii itti agarsiisan. Waan hin fakkaanne mataa tokkoo fi miila tokko walitti fidanii kana rakkoon jiru laata. Takkaa sa'i silkii ofirraa. Kanaafuu ani akka yaada tokkootitti akka nama tokkootitti yaadni ani kenna dhiyoo jiraata. Deebii hin deebisinii fi siin jechuu barbaada yeroo baay'ee. Akkuma yaada qabdutti yaada keetti fufi malee deebii baay'een deebisiniif jalqaba haqa dhumaa si caqasee kaleessallee
Ani kana ajaa'ibe ijoollee dhiiraati. Amma wanti irraa haasa'u dhufe ijoollee dhiiraati. Ijoolleen dhiiraa akka nama tokkootti ka'ee naaftu kana. Kanuma jedha yaadni kee gabaabaan kanuma. Ni turkii kenna fakkaate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ready sagaling kira kama? Boleh sakenya ready na feru keti begala tomi. Ani media kana ra kana ma tokkotti wallahi namni ndinge sifadhu si. Haga namni gadi baye kutaa nama arrabsu haga namni gadi baye nama jeequ si nama arrabsu sargeellee beeku si nama geequ sargeen beeku. Dhugaadha namni kuba qiddiidhaan kokkee nama naqee nama akkisiisa namni keenya kuni. Homa silaa nama keessa hin galle keessa homa bultii namaa keessa nama bultii namaa keessa hin galle keessa gaafa nama galchu wallahi baay'ee nama gaddisiisa. Ati kaleessa illee gati sabbarte ni beeyna haga namni waasiin jedhee gati gabbaatee deebii namaa deebistullee ni beeyna. Garuu ati nan beektu si beeka. Haga mati gabaatee haga ati namaa waa jettu garuu haa ta'u malee namni gadi ba'ee giddiidhaan quba afaanis si naqee waan hin taane afaanis si fuudha obboleessa keenya. Dhugaadha namni gaafa namni waa namaan jedhe namni ofirraa mormata ofirraa falmata waan isa fakkaattu miti ta'isa fakkaannee miti ta'isa fakkaattu ni mormata namni haa ta'u malee warri waa namaan jettan dirqiidhaan waa afaanii nama hin baasina namni tokko bultii namaa keessa wanti nama naqe maali maaluma bultii namaa keessa si naqe bultii namaa keessa nama naqu maaltu nama arge wanti ati hojjettu hedduu jira wanti ati dubbattu hedduu jira bultii namaa keessa maaluma si naqe obboleessi keenya kun yoo miidhamellee bultii isaattu miidhama yoo tolellee bultii isaattu miidhama maaltu bultii namaa keessa si naqu sin arge bara baraan ganduma namaa arrabsu haadhuma namaa arrabsu namoota xiqqeessu bultii namaa diiguu ati hagam bultiin ta'e ijaaramtuudha warri bultii namaa diiguudhaaf galgalaa ganama harka nama keessa naytan rabbin sodaattanii isin wallaahi waan nama sheemii nama qabsiisu ilmaan oromoo teenya tun wanti garri isiin deemtu gara namatti toluudhaatiin namoota amma namoota tokkotu jira ni gaafii barbaadan gaafata maaliif jennaan keessatti dhiibiiwlee arsii isin arsii akkana jedhee bakka itti fidadhaaf irra ga'u abbooree akkatti ornamsite jedhaatti waan qabataman qabne tokko jedheedhaan taa'anii mana baratanii reedii akkanatti akkamitti kasabaa gara ga'umaan waanuma hin jirre amii bitanii fi lamaa bitanii ka isin keenya reedii sila manaama keessa taa'ee haasa'e moo jedhee hoggaa maddee maaliif jennaan achi kaleessa baay'ee fi dhageeffate nama muraasa koofilatti barbaada yoo wanni abdii tokko ulo warra kana barfata okay ready galatomi wallahi anduba dubbachu dhageeffadhu haasawaati kalee haasoyte san irratti waa hedduu addaan baafadhe shamara kanneen sirritti ilaallee arginallee jirraa guutuun jira warra gartee dalagaa hin qabne warra mana dacha'eetiniin dulloota baangaaliin kireeffatee jechuudha warra garteetiniin namni takkitti mana madaamii taa'ee sarrabsaa jiru shamarri mana madaamii nagaa dalagataa jirtu takkitti tagabbaatee waasi jiraa jirtu jirtu sigalee warra mana galee firiin maraaraa oolu fi warra gandi Ashama akkam jirtan agartu? jirra galata rabbii gaafii sirraa qabalaal beekas si galche maaliif si galche namoota baay'ee keessa hanga ammaa namni hin dhuunfan maqaa yaamee koosanii fi jette maaliif jennaan haasaa kee dhagee ati kaleessa yookaan na dhageeffatti bakka dhageeffame seetii rabbitu beeka amma kasirraa barbaadan reediin bakka itti arsii arrabse qofa ragaa kee viidiyoo kee naa fidiitin argitee callisteen nama tokko teessetuma nama lafaa namatti kaasu osoo hin taane bakka ragaa itti qabdu qofa fidadhu ummata 5,600 kaleessa dhageeffatee ture amma 2,300 bakka sayyoo ati naa fidde ani arsii miti an ofiin balleessa ofii kiyya. Ayya reedi. Ani seelan ture kakachuu sin barbaachisu obboleessa koo seelan ture haga laal nama kuma shanirraa kaasee akka 5,000 ga'u dirasi seelan ture dhugaa dubbachuuf. Tiktoka kiyyaa ganni arsii jedhu seelan ture profaaliin kanaa miti kaaniin tiktoka foloorra xiqqaa ture seelan ture dhugaa dubbachuuf reedi. Social media kan irratti naman danuun kabaju naman danuun jaalladhu. Takkaayyuu badoo masirratti nagarre takkaayyuu asirra baatee ganda namaa yoo namas arrabsiise argee guyyaa kaleessaa garuu sitti qabamee jira. Shamarri arsii jechaati jetti sanarra deebi'ee dubbachuuf qaanye isuma dhugaa dubbachuuf. Dogongorri
dogoggorteer ta'ee dogoggorteer. Reedi. Shamarran arsii jedhu viidiyoo fiti. Reedi. Shamarran arsii warra kabajaa qabu seeran irraa dubbataa ture. Maalummaa isaanii seeran himaa ture. Maal akka ta'an arsiin shamara akkamii akka qabu. Badaan ni jira. Sooshaal miidiyaa kanarra badaan ni jira. Jallataan ni jira. Ni jira. Binti arsii gadi jira. Jira. Reedi. Dhaggeeffadhu jallataa akka jettu kana arsii bakka hin buufne kuni warra goodarii fi goojamirraa dhufe malee arsii bakka hin bu'an waa'ee arsii hin dubbatan kan jedhu malee anamma kasirraa barbaadu guyyaa guutuu akka dhaabaraa oolte hin beeka waan sin argina fakkaachuun malu ragaa nama tokko kan qabu bakka shamarran arsii akkana Si jedhan jira obboleessa kun shamara arsiisan keessa nama tokko pilaazer biroo kiyya reedii kiyya ani shamara arsiisan keessa arsooma kiyyatti hin qaanfadhu mataa gadi hin qaban ayaa arsii Oromooti. Arsiisan keessa nama tokko waa'ee arsiin dubbanne viidiyoo isaa fi viidiyoo si gaafataa jira barganne ati afaan Oromoo kana wallaaltamuu maaliif dubbii faallestan? dubbii faallessaan jiru obboleessa koo isuma jirtu sitti maa jira bar jalaan ture isin jechaan ture bar jalaan ture waan inni jechaa ture illee jalaan ture sitti ni mareedi na dhaggeeffadhu. Bakka inni shamara arsii jedhee walitti qabee dubbate viidiyoo namni qabda yoo jiraatan lakkoo tokko barreeffadhaa ol galtanii viidiyoo san nu dhageeffachiiftanii san boodatti reedii nutu gaafata isin osoo hin gaafanne nuyyuu hin gaafanne. Maaloo kaa bilbila tirfiin qabu eessaa fi dukaashi bilbila kana namni marra gaafficha nama rabsaa sittiin erga keessan akkamitti agarsiisu obboleessa koo viidiyoo deddeebtu biddeena ammas gaafii irraa qaba maal jennaan teknoolojii irraa fagoo jirtan teknoolojii tosoo qaluu jiraatanii jecha anamma asitti jedhe tana fuudhanii bakka biraatti fidanii walitti fidan ofii keetii waraabbatte viidiyoo namni oliidha dhoofaa jiru dhaggeeffatte amma gara meelee kasi gaafadhu la lakki soballeen deeman ofii kootii waraabban ani si jammarin bakka ofii kootii waraabban ofii kootii silkii kootiin waraabban Keetii waraabba biyyoo taate wanni amansiisu tokko jiru kamaa akka gaaftummaa si dhaadholee waraabaniiti reediyoo yaadatte kama kare Naasiriin gaafa kaafee waraabanitti uummata wallaggaa uummata maal ka jedhu gartee walirra badee fidanii ni qara barasan akkasitti walirra hidhan malee. Qabame yeroo tokko mee obboleessa koo koodee koo qaali afaan Oromoo haasaa jirra bar lulachuu ammasitti hundi keenya afaan Oromoo haasaa jira yeroo tokko nan haasaati dabaree isiniif hin kenna ani seelaan ture reedii bar dhugaa qabdaa isin jechaan jira dhugaa qabda miira keessa nama galcha uummanni kun miira keessa nama galcha unkaan sii miti duudaa dubbisa uummanni sooshaal miidiyaa kun hin beekne walumaan fayyadamaa jirra miidiyaa. Duudaa dubbisan uummanni kun giin kan si arrabsu hoo baay'ate nama 20 nama 30 kan si kabaju kan si jaallatu immoo miiliheenaa jira nama 20 nama 30 jennee gizee hundeeyyuu miiliheena sammaa mufachiisa. ammas barbara biraa fiduun hin barbaachisu reediin kalaamaa maddinaasaa jiru kana ijoo shamarran arsii akkana hamtuu jedhu takkattii barbaade anamma laal reedii shamarree arsii hin ajoofti shamarree arsii mulaacinaan haddatin jennee maal fi jiba deemtu maal fi waamsi biran jira ammaa wallaalumma jiretti jira kan jedhe isa kana laal shamarree arsii mulaacin haddatti ka jette Oromoo hunda mulaacin haddata arsii qofa miti shamarree arsii ijoollee baalee galatoomaa nurraa qabbaneessitanii ka jette maali Oromoo garuu kana jedhe wasaqoota maqaa arsii moggaafatani malee shamarri arsii kabajamtuun wasaqoota kan jette dhugaa rabbi haga dhumaa seelan ture dhugaa rabbi ummaa ko haga dhumaa seelan ture wasaqoota kan jette booddee duubarra jette garuu deemina sodaa namaa qabu ani yoo arrabsadde dantaa qabu garuu duudhaa fi safuudhaan waan guddadheef waan hin boone tokko godhi jechuu barbaadetti miti sodaadhee sitti fakkaatin warra akka keetii galata faame reedii mee asirratti mee yeroo san hundi keenya iyyuu asuma turre mee dhageeffadha. Abboo arsii keessatti guddate shamarree arsii inkaan nama arrabsuu miti abboo karaadhaan kun nuti akka uummanni asirra jiru akkamitti akka guddate Allah alami bu'aa beeku waaqni malee arsiin abboleessa koo ani bakka dhaladhee guddadheetti ani arsuma bahaatti dhaladhee guddadhee namaayyuu karaan dabarsu kan miidiyaa kanarraan beeku uummanni miidiyaa kanaa uummata biyyaa bakka hin bu'u reedii uummata biyyaa bakka hin bu'u. Ummata biyyaa bakka hin bu'u wanni beeku qabdan kabaja muudhaadha muudhe arsiisanidha obboleessa koo kabaja laadhaa fi qe'ee Oromooti simboo qabeetti Oromooti kabaja laadhaa yeroo hundaayyuu
Naad hoo dubbannu daallannee dubbachuu qabna. Dubbiin kiyya hin baay'ata hin deema. Jennee xiinxaluu qabna. Hordoftoota nama hamma kana jalu qabuuf jalatti qabannee yoo dubbannu ilaallachaa dubbachuu barbaachisa. Dogongorteer ta'een dogongorteer obboleessa koo miira keessa galtee ta'een miira keessa galtee. Mee waan takkaan si gaafadha Gannito. Mee reedi daqiiqa takka. Akkana nuyi jettee galata qabamta. Ani kan na ajaa'ibu ofii dhageeffatu naan jedhu. Ofii ijoolleen akka nuyi jedhamu. Bakkummaan kun eessaadha amma gaafa kiyya. Irra dhibaarra ta'e ani viidiyoo sa'aatii tokko qaban. Viidiyoo gadi fuudhate maaliif uummanni keessa akka galata booni laayikii godhee keessan waan godhe namni gaafa laayikii irra bahu viidiyoo sirriin daba. Viidiyoo gadhee qofaan inni kan gadi buufatee jechoota bakka garaagaraati amma kan dura dhabbii yaadoo deewwatachaa irra fe'anii haasaa itti gara biraatti haasa'ee haasaa gara fidaa fidanii haasofsiisan argite haasaa akkas uumamaa gadi buufate viidiyoo. Reedi muttee shabara arsiina jooftin jenne abboo shamarree arsii wasan kan ittiin dhiyaatina mutteen isaanii na joofti ijoollee baalee galata keessan bulaachi dhana dhatan nama waraana qore maaliif buleessa kusi bira jira bar waraabaatti dhibata sin jechaa si bakka amma wani hundee sana irra deebi'ee Viidiyoo qulqulluu dhageeffatu ganni. ani bira jira obboleessa viidiyoo maallaan jettu dhagaan ture ani waraabbanne eeyyeen akkanumatti akkuma inni liibisu kana akka nama dhibaatu shanii fi dhibba jaagawatti jalan Dhageeffatu nuti guutuulleen as jala turre jalqabarraa ture dhageeffatu nu guutuun as jala jirre garuu Dhageeffatu biyya dhageeffatu tuni amma laal wasa kakkaasisan ofitti ajaa'ummaa ofitti maqaa warra ofitti ajaa'ummaa taatee dhufte jechuudha. Sobdee ana maqaa ittiin na balleessu akka warreen arsii arrabse kijibaa jechuudha. Sijjamman arsii bakka hin buutu maaliif jennaan loqoda arsii hin beektu xabaqa ajooftotaa taatee dhufte. Wasa kakkasii jirtu mee laala namitti ganni yaniin ta'a. Reedi ko. Reedi yaa jabaa keenya hayyuu keenya si kabanya si jaalanna. dhageeffatu reedii dhugaa keeti fuula isiitu yoo jilaalte Reedi yoolaa dhageeffannu miira keessaa bahi. Reedi miira keessaa bahi mee. Reedi ko miira keessaa bahi. Wallaahi nama biraatu taate mana kana hin seenu ani. Mee na dhageeffadhu reedi. Mee reedi ko dhageeffadhu dhugaadha. Namni aaree miira keessa seenaa mee of qabu yaali obboleessa keenya. Reedi akka ijoollee kaaniitti miti ati nama kabajaa qabu nama safuu qabu hawaasa bira kabajaa guddaa qabda. Ila reedi ko. Galtee jechuudha galtuudha sijjamman turaasii miti galtuudha. abboo dhageeffatu warra balfaaba warra ajaa'u qofa gayyaa'ee iyyaa jiru ta'u hudduu jaldeessaa fakkaatu warra akka gannii kana laaltu tokkoffaa irratti nama waggaa 80 qaama dhiqatii fakkaatti bara. Nama waggaa 80 obboleessoo gara miin tokkokkii jala seettee laaltu viidiyoo isii tokkicha gara laaltu hin qabdu namitti wanti dhageeffatu. Dubbadhu dubbadhu. Mee isin kabaja mee obboleetti tiyya sooretti daqiiqaa takka reedi wallaahi nama si kabaju nuti nama jabatti si beena bakka guddaa si qabna wallaahi ati nama jabaadha nama biratti nama iddoo guddaa qabu wanti akkanaati jecha akkanaati nama bakka kana dhaabatu miti garuu haa ta'u malee namni keenya dirqee giddiidhaan muka afaaniin nama naqee dubbii afaanii nama baasa ila obboleessa keenya ati gaafa namni si dubbatu tokko nama si madaalu wajjin dubbachuun gaariidha. Gaafa gadi bahee namni guutuun isaa akka waan qeen isaa gubattee akka waan qabeenya isaa saamanii namni gadi bahee dubbatu osoo waan namaan balleessine namni gadi bahee darsa guuratee yuun hundinuu madaalaa jirra. Akka dharaan sirratti duulamu argaa jirra. Namni yoo miidhame situ miidhama yoo fayyadame illee situ fayyadama malee abbaa biraatii miti. Jarana rabbi sodaadha gaafa waa namaan jettan dhuftanii gaafa waa namaan jettanii keessatti ulaala. Obboleessa keenya kaleessa gisee ni dubbatu. Wallaahi jalqaba irraa ganni asirraa bahutti jala kana nama ture irraayi. Maal akka inni jechaa ture maal akka inni dubbataa ture. Yoo ragaa qabatamaa qabaattan reedi kana jedha namni waan ta'u yoo waraaba waan hin taane kana argateedha miti. Yoo ragaa qabatamaan kun bakka kanarraa kunoo as jettee akkana nu arrabsite jettee ragaadhaas baya nuti illee isin birerra yookaan immoo waa qabbaneessaa malee ibidda walitti haaruun hin barbaachisu. Bultii dhuunfaa keessa seentanii bultiin kun bultii dhuunfaati ka bara baraan isin keessa seentan rabbiin sodaattanii isin bara darbe sirraa iyyaa turtan ammallee iyyaa irraa turtan namni sababa keessaniin eessaa fuudhee bultii horata. Eessaan yoo isin ka fuudhe maa fuudheettan yoo ka hiike maa hiiteettan. Ajandaa barbaadan foon akka kana ajandaa barbaadan bultii kana maal ajandii godhanii ana baala wajjin bakka nama arsee rokkoo bakkeessanii afaan bara bultii faallaa fidanii kanaadhaaf obboleessa keenya reedi bakka guddaa sii qabna. Waan ati jalqaba dubbattee illee uummata kanaaf. Tokkoffaa dura uummanni ani jaalladhu sheekoleen beektoleen namoonni adda addaa nan caqasinaa na jalaa bahaa jette takka jedhe. Lammaffaa uummata
social media kana ummata arsii ta'e ummata kamuu kan jaalatu kan kabaju kan asitti baay'ee waliin turre nan caqasinaa na jalaa baha warroonni ani deebisuu fi dhufe warroota uf hin qabne warroota ganda hin qabne warroota bakka biraati dhufanii bakka kana dhalataniif deebisuuf dhufee jettee eegalte kunoo dhugaan jirtu tana dubbii walitti noofina warri ammoo yookiin amsitti jettanii dubbii walii oofuuf deemta. Kabete fayyaa argadhu. Abboonni jedhamtu illee sana wallahi. Dhugaadha dhageenya waalaikum salaam. Adeero dhageeffata. Amma dhageeffata waan barbaade ka miidiyaa irraa waan barbaade haa iyyuu garuu inni waraana isaa itti gad jabeessu sanboodatti nutis waraanni duuba jirra waraanni wala ta'u kalaas kanaaf boodatti malee jiru. Namni amma isa dhayaa jiru guutuun warra Pakistaanii fi Baangaaliin hudduu sanu takkittiin mana madaamii keessa nama haasa'u takkittiin agartu kushiina arabaa keessa takkittiin jira jirtu. Warra Baangaaliin daqiiqaa 5 shaqqalateetiin firiij mararaa olee qunxurroo akka taaskiisitti irra deemeetiin zooru. Warra balkaaba dulloota qunxurroo Baangaalii taaskii godhattee yaabbattee deemtutu qunxurroo Baangaalii irra taa'ee sa'a 24 jira malee namni dalagaa qabu sooshaal miidiyaa maal godhuu dhufeetiin mana madaaf dhaabatee akkatti jedhistiin arabaa achiisa eedi. Ka akkana itti haa'uudhaanu ganama subii irratti haa'uudhaanu warra balkaaba reedii wayitti hirribaa kaatu. Wayita halkarra fuudheemtu sa'a mara itti udaanii ofirraa rafi hammaa mandaqiniiti guutuu jaraa biraddiyaadha. Akkana kana sa'aatii 24 jechuudha. Usmaan qoyidee yeroo tokko reedii kiyya galatoomii olla galchuu keetiif galata qabda. Dhugaa rabbi reedii yoon hin beeku nama gaarii nama amala qabeessa nama gara laafaa har'aa miti kanan beeku reedii kana. YouTube irrattan isa beeka yoo namni bo'u nama wajjin bo'u yoo namni rakkatu nama wajjin rakkachuu akkanattan isa beeka garuu Oromoon keenya maanni rakkoon keessanii yeroo wanna tokko waa xiqqoo takka argattani caafii masan gadi qabattanii yaatanii nama kanarratti duudummaaf barbaachise maalinni rakkoosaa namni kun jiruu mataasaa jiraachaa nama jirudha. Duraanis immoo jiruu mataasaa jiraachuu sababiin inni akka gargar ba'u kan taasise warruma koomentii kana isin mataa keessan. Reedii fi haadha warraasaa duriillee kan gargar baasan mataa keessan warri koomentii irra barreessitan kun jecha achi guuttanii maal siin goe namni tokko jiruu mataasaa jiraachuu hin danda'a akka sheeriyaa keessanittis yoo deemu amantiin koo amantii ortodoksiin hordofaa intala Oromooti intala Shawaa Oromooti gandummaa hin qabnu Oromoo afaan kiyya waan dubbattaniifan seenii siin waliin dubbachaa jira warri koomentii irratti arsii malee jettan immoo of eeggadha gandummaa homaa fidu arsii sitti immoo reedii jechuun nama cimaadha nama gaariidha nama kana kan balleessuuf deemaa jirtan immoo isinuma jecha. Kanaafuu reedii kiyya ati nama gaariifis nama yaraafis deebii hin deebisiin. Caalamii argame akka isaanii hin ta'in. Namoota kana tuffa'uu dhiisi. Halkanii guyyaa mana keessan banattanii footoo namaa suuraa namaa garagashtanii irraa wanni argatan amantaan keessanis ni ajaja. Ani hedduun gubadhee rabbi argee jecha. Mucaan kun dogoggorees miira keessas galee yoo waa haasee akkamitti namarratti duubtu nama keenya eessa geessina. Gorfannee deebisuu caalamoo irratti duudutu caala. Akkamitti yaaddu? Dhugaa rabbi baay'ee nama dhibdu Oromoo mata'ee isin wajjin himachuun kiyya baay'ee na gaddisiisa. Aballeessu amma fe'e ilmi namaa namarra yoo ajjeese akka aadaa teenyatti dhiifama waliif qaba. Maal irratti dubbachuu barbaachise gandaan jedhee bakka balleessaa qabutti balleessaa kiyya yoo amantan dhiifama sanaa gaafatu akka Oromootti hunda keenya jecha. Sanaa alatti garuu namarratti wacuun homaa faayidaa hin qabdu. Akkan wacanii dhiistu waan torban takka kalaas reediin itti fufa. Kanaafuu reedii galatoomii miira keessa hin galiini rabbi miira keessa hin galiin uummata zimmitteetiif. Naaf galatoomii siin ja'aan jecha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mee carraa nuu kennaa nu dura seenee jira. Reedii dhiifama ani garuu dhugaa dubbachuuf anis nama tokko lama irratti illee haa ta'u mana banadhee waa dubbataan ture. Garuu dhugaa ammoo viidiyoo kee yookaan laayivii kee kalee hordofee hin jiru yeroo ati dubbattu viidiyoo garaagaraa muranii kanatti erganis jira kan miidiyaa irrattis arge jira. Achi keessa kalaxa lama takka argee jira bakka amma ati dubbattu irratti jechuudhaan bakka kanatti arsii maqaadhaa bakka kana jettutti anis takka lama viidiyoo sanis irratti hojjedhadhee gadi buufadhee jawaala keessaa qaba. Karratti hojjedhee jawaala keessaa qabus jira. Garuu ammoo achi keessatti ani kadhagaye hundallee dhageenye kijibuudhaaf viidiyoo sanan arge. Laayivii kee jalan turre. Garuu san keessa kala inni jira. Tokkoffaa bakka ani arsii yookaan shamara arsii eessatti hin tuqe jettutti tuyixee jirta. Amma bilaashatti kadhattee tokkoffaa bakka ani sagaleen natti deebi'aa jira.
bakka ati arsii eessattu geette sanitti ani viidiyoo ragaa qabaanis yoo barbaadde agarsiisuu danda'a yookaan viidiyoo sana hojjedhee poostii gochuu nan danda'a. Tarii ati yeroo sanitti miira keessa seentee dubbachuu dandeessa. Otoo beekne dubbachuu dandeessa. Warri si jala taa'u ammoo waan biraan yaa anillee buufadhee qaba dhaggeeffadhu. Maaliif jennaan? Viidiyoo sana sirriidha. Viidiyoo hojjette san sirriidha. Viidiyoo laayivii irra dabarsite sana ati laayivii bakka laayiv jedhu seentee viidiyoo san guutuun dhaggeeffatta. Kadhanni achi keessa hin jiramu hin jiru buufattee qabaachuu dandeessa. Namni akka waan kana godhu waan beekuuf waan biyya tokko taasisan wal bira fide aneediitara waan akkasii gochuudha dandeettii guddaa qaba. Haasaa mata tokko dura haasame kaarraatti wal bira fide kan da'iikaa fodda'u dura haasame da'iikaa kanaa walitti fide nama haasa'uu danda'u keessa yaa gochuu nama danda'u. Ati haasaa san keessatti akkaan haasaa kadhataa fudhadhetti dhiirri baalee baga dhalaatiin arsii qaqqabdan dhiirri bangaalee baga dhalaatiin arsii qaqqabdan hin jenne. Arsii hin jenne ajooftota jedhela ajooftota baga nurraa gadi qabdan silaa kanaa ol nutti wachii galatoomaa dhiirri teenya tabaale galatoomaa bangaalee warra wasaqa jireenya hin qabne warra taa'ee halkanii guyyaa waa'ee nama haasa'u kana otoo isin nurraa qaqqabu baattanii salphannee jedhe. Ila amma viidiyoonis jira irra deebi'ellee of dhaggeeffate jara na wayita gongoonee jedheen waa beeka warra jala dhaggeeffataa jirtan hundi hin jirtan viidiyoo dhabdan kan godhaan viidiyoo dhaggeeffadha wayita tiktookiin hojii moolammi maal jedha tokko shamarran asii bakkaan jedhu fuudhee bakka ajootota sanniin jedhu walitti biyya tokko fuudhan viidiyoo daqiiqaa shan dura naase daqiiqaa soddomaa walitti furanii ummata nagaya ummata najaalatu ummata kabajaa kana walitti afuufaa turanii jechuudha. Ani wannummaan laayivii kanaarra seenee deebii kana warra najaalatu deebisuuf argiteen wanti kun galataan akka haasa'amaa jiru gamaaf gamanaan walitti fuudhanii itti fakkeessan warra laayivii dhageeffate namni laayivii dhageeffate kun as keessa jiran kunoo boonaan usmiyyee maaliin jira bakka ani galata takka dubbatti naannoo warri laayivii galata Ready. Daqiiqaa takka waan dubbadhee bu'a. Ani dhiifama garuu waan keellee hamaallee hin dubbanne garuu warra si fakkaatee jechuudha yeroo si bira dhufu si fakkaatee yeroo achi deebi'e ammoo nama biraa fakkaate warra akkasii sanarraa dubbataa ture. Haa ta'u garuu ati reedii dhageeffadhu namni si kabajaa si jaallata akka malee bakka guddattiin si eegasi garuu haasaa namaatiif yookaan xiiqii keessa seentee haasaa keessa seentee waan akkasii sanillee dubbachuun osumaallee dubbattellee yookaan akka dubbattus ka ganaa dubbattus namni bakka guddattiin si eega. Akkas jechuus hin qabdu walumaa galatti yeroo haasoftanis miira waan saba keessan tuqaa akkasuma waan ganda keessan tuqaa waan akkasii sana ofirraa eegaa osoo dubbattanii bareeda jechuu barbaade. Annu gattama dhibbaan dhibba dubbachuu laayivii keessan hin dhaggeeffanne viidiyoo irraa muramee na bira ga'e. Namni viidiyoo irraa muree abdii asirra waa jedhaanis hin beeku nama viidiyoo asirratti waa hojjetu. Abdii gaazexeessaa mee bakka tana waa si gaafadha. Abdii koo mee fakkeenya ila namni gaafame waan tokko beekuu qabna namni gaafa miira keessa seenee waa dubbatu jama waan dubbatu hin beeku nu hunda keenya waa namaan jedhe isin hunda keessantu waa namaan jedhani beeytani namni gaafa miira keessa seenee waa hedduu dubbachuu danda'a jecha darbee maaliif jala laala fakkeenya namni kun lafarraa ka'ee akkana hin jenne maaliif lafarraa ka'ee waan kana jedhe jechuu laaluun barbaachisaadha. Namni gaafa ka'ee bultii namaa keessa seene gaafa deemee ofii giddiin afaan nama qabsiise namni quba afaan nama naqame hin dhiisu gadi ciniinuu malee jechuudha. Inni namni waa namaan jedha gaafa ganda keenya yookaan kutaa keenya tuute jechuu osoo hin taane maaliifin jecha san jedhe maalirra waan san jedhettanii maal laallesin. Egaa namni tokko gaafa miidhama namaa wakoo tokko keessatti ilaalu maa san jette jechuurra maalirra san jedhe yoo jette maal yoo mee inni maalirra san jedhe. Namni tokko lagaatti darbattee ni waan jedhu tokko dubbate. Ready. Amma carraa nuu kenna carraa nama tokko tokkoon dubbanna boo carraa nuu kenna. Taayimii irra kaa'e akkan dubbanne namni. Hunda keessan isin deebisa maaliif jenna afaan barbaadu kan kiyyaayyuungaa kan anarratti duulamuu kan waan baay'ee haasa'amuyyuungaa sii galee. Anan maka barbaadu namoota kale sana dhaggeeffatan irra ragaa isinii barbaada.
Ante maaliif nu arrabsitaati qoy? Ya? Maal jette? Maa nu arrabsita? Maana na rasiirree qabbaanyaati mati arasaa olee guraan. Anamma hin rakkadhe maaliif beektaa fagoo osoo jiraatte suuraa kee galabaxee bira ta'a. Biyya takka keessa jirra. You are crazy. Yoo na waraante hoo. Yoo boobsi ilkaan hafte kanarraa yaabdu. Bexam ያስፈራል ጋር Amma akkami simeetiin sitti qabbanaa'ee. akkami tofirraa qabaan ummata kana boy ana immoo ajandaa jijjiiranii bara waan bira ummatummaan kun anarraa maal akka barbaadu ijoollemmaan warri miidiyaan akka itti fayyadaman wallaafte tun ina ajaa'iba reediin arsii arrabse akkas jedhee maalii jedhee jedhanii viidiyoo kana walitti muranii keessa bakka itti faarsu keessa muranii bakka itti afaaru wal bira fidanii reediin arsii arrabsiifan miloo shiqqalaa gatiin hin banamaa namni dhibbi laman seena namni dhibbi sadii seena waloo namaa 500 yookaan 1000 qaba samii kana tuqa jechuudha haasaa wal harkaa fuudhama kun dalagaa fuudhaaf Amma ummata na jaalatu warra keessan naa dada walitti dubbiin tuni jechuudha amma baate ammallee akka silkii xiqqoo lafa ol kaase sagaleen tana fannifaa jira tanaas irraa ol fuudha. Akka dooktorii jaalalaa tokkootii fi istaaza haarawaa tokkotti hadiisa fi dooktora jaalalaatiin wal bira qabee sitti hima. Tokkoffaa irratti namni waa lama irratti hin duune dayyuusaa jedha hadiisni. Namni biyya ofiitiif hin duune fi namni jaartii ofiitiif hin duune dayyuusaa jedha. Kana jechuun arrabsuu miti yoo namallee fuuldura waraante dhugaa qabdaa jechuudha. Sigaraaraan waan jedhamu. Kun amma ragaa kitaabarra jiruuni ragaa kitaabarra jiruun sitti himaa jirra akka sheekaa tokkotti. Dayyuusa sodaattu donya jaannani rabbiitu irratti haraame. Bazii mangaad qabsoodhatti godhaa jirtu yaas kaayidaan jechuudha. Jaartii ofiitiif biyya ofiitiif namni lubbuu ofiituu yoo lubbuu ofiituu kennan rakkoon qabu jechuudha. Shahiidedha amma amma qabsoo kaleessaa san irratti osoo ati achiraa nama arrabsaa jirtu maan warra osoo namni si ajjeese ati ka jaannataati jechuudha. Yoo ajjeeftellee rabbi si hin gaafatu. Tokko jedhu. Kana jechuun immoo irratti si jajjabeessee halkanii guyyaa irribaa ka'iitiniin nama arrabsiisin jechuu kiyyaa miti. Habiibi simmeetaawin ta'in dooktoriin adeeggareette miyaa koo habiibti isa lammaffaa mootu isa lammaffaa ani dhageeffataa ture ati ummata arsiin jenne warri kabajaa qaban warri safuu beekan adaabduudhaa ummata arsiitii fi ummata oromoo beekan hin ilaallatu dubbiin kiyyaa. Baalagee bultii kiyya boxaan ilaallataa jette. Yoo ummanni arsii guutuun nuti nu arrabse jedhe dogoggoraa jechuu dogoggora seenati. Bazii aangilu ijoolleen arsii bittirradhu ariifnu. An dhugaa rabbii isinitti hima. Suma dhugaa rabbiiti. Dhugama isinitti hima. Walumaan dhageeffataa ture. Bazii bittirradhu ariifnu. Amma maaltu jira rakkooni atiin kun yoo akka fuula keessa silaalaan Oromoon fakkaattu beektaa Hindii fakkaatu. Beerri ammallee tokkoffaa rakkoon kee osoo beela qabdu osoo dheebuu qabdu kokkolfita. Dhidhiqatteetiniin suuraa kaatee miidiyaa kanarra dhufta. Obboleesso. Yookiin akka dooktoraa kanatti hirribumaa ka'e laayivii seen hirribumaa ka'e suuraa ka'e. Beera miira keessa galchitee beerri hinaamtee gisee si arrabsaa uf gorogortu dhuftee ummata walitti qabdee cafallaqin. Isa dhugaa rabbisitti hima. Rakkoon guddaan ati qabdu ati gurbattiin soddaa kennaa maraatittiin hamzaa haayisuun qabdan humna keessanii ol biyya maqaa keessa teettanii akka nama jireenya gaarii jiraatu uffata jijjiirtan suuraa jijjiirtan dhidhiqattan diddibattan middinoo hinnatte misnoorachuudha. Rakkoon isin guddaan qabdan kana wallahi. Baqata maal ta'uu
lamaan sibiila baattanii akka nama biyya daangaa biyyaa eegaa ture chestii baaftanii nadha ruuza waggaa jaha waggaa torba nyaate miira keessa galee isinitti booyaa jechuudha. Ani waggaa dhiidhamni torba biyya chaayinaatti baradhee qabsoorra waggaa meeqa ture dhalaan takka na jaalattee bootteen beektu dhiyootan akka carraa ta'ee jaartiin namaa na jaalatte sunuu jaartii nama tishuuf muxalla kan na jaalatte. Kana wanni ummata keenya dhaabuu barbaadu warra miidiyaa kanaan araadaa ta'aa. Namni biyya ofii irraa dhalate, ganda ofii irraa dhalate, wallahi Oromoo jibbu hin jiru. Ajanda maaf waliin duula malee. Anama fakkeenyaa fi agana namni nama arrabsu hin jiru. Garuu Wallagga irraa haa dhufu, Arsii irraa haa dhufu, Baalee irraa haa dhufu, Harargee irraa haa dhufu, Jimma irraa haa dhufu, bakka irraa dhufu Oromoo rakkatee argu. Wallahi gaafa birrii keessaa dhagabee imimmaan yoo namni du'e boo'a gilee namni beelaa rakka inaa jiru wallahi imimmaan tuna qabu. Wallahi keessa kiyya rabbiin argu. Silaa akka arrabaa fi badaa ta'e anuma badaa jechuudha. Namni nama ofiin jibbu dhiini ani qaama kiyya kana akkamiin jibbu? Nuti qaama tokko, dhiiga tokko. Garri wal geessinu jiru akka Harargeettiin, akka Arsiittiin, akkuma Oromootittu. Namni namummattuu walii hadoodha. Nama hin beeyne tokko akka malee konkolaataan dhaheetiin isaan qaamni isaa caccaba yoo argitu kan hin beeyne kana sirrifatu. Maaliif nama waan taateef nama jechuun hiikni isaa nyaatanii dhuguu udaanuu wal koruu minaamiin kanaa miti yaadu. Sooma rakkoon tiktaakii kanarra jiru narbiin argitee meedallaa obolongaa taakuu warran dalayne warri waan hubanne xiinxalaa. Kanuma inni biraa mootu warri girgirrii barbaacha fi warri immoo bakka jaalatamummaa argachuuf nama kuffisuuf xaaru jira. Amma atila simmeetaa miti anama yoo yaadata ta'e waggaa lama dura kiyyaa fi mucayyoo roozii kantu wal lole. Mucayyoon takka dhuftee baay'eesoosin munaami jette yeesoosu iddoo harakeetti haa godhuu jedheen. Viidiyoon sun hawaasa ijoolleen feettee waa balleessitu dhima dhufu. Agarraa waggaa sadi dura dhima dhufu. Tokko kana mee amma warra sidee garuu baay'atama amma warri reeditti aartan. Arsoomni keessan isin quuqu koota tiriin push bara reedii waan isin barbaadan dhiibu. Isin eegamu sobanii bara arsooma ofiin jaalatani. Mee arsooma keessan sadaqaan agarsiisa nama kuma sadii achi jira. Adabbi jilbiinfattee warra waggaa guutuu sirriitti qabsaa ture dhiifama gaafatu. Warri reedirra qabsaa ture kan koota makiinaa diimtuu leenca gadhiisa sadaqa dafa 500. Ammaqaa keessaniin beeka hundi keessan. Asirratti warra reedii arabsaa ture. Jaalatamaan warri kabajaan dhalate warri maatii safuu maatii warri reedii goota maatii nagaa abbaan barbaadu anallee haa fuudhu argite warri duudhaa hin beekne rakkoon qabu. Amma deeggartoonni reedii achi gora deeggartoonni kiyya achi gora warri reedii nu arrabse jettaniillee koota warri biroo kiyya jettaniillee koota dafa inalaan hin jiranii bara hin sobanii bara ajandaa fi jaalatan laallama wayaan jirta. Argitee eeggajiban uummata kiyya bara ashqaa baacidhaa Oromoo. Reedii isin arrabseen koota taaf goraa hin qaxxaana. Mee eessa jirtan hayye? Mee warri arfoomni isin quuqe sun eessa jirtan koottaan mootisaa kan hin adabna. Waan isin barbaadan adaba walla. Waan isin barbaadan. Yallame ko kun gimmaashatti gurgurtaa jira. Doktor, olayyiin akkanaaniyyuu viidiyoo gamaa gamanaa walitti muraa jirti amma lalbaitaatee warra argii manaa jettu kan akka waan arrabseetti akkasitti faamadhaanii. Orang akkamitti akka lafaa fiichaan ajaa'ibuu dida. Uummanummaan nagaya uummatuma nagaya dogongostu. Rakkoo isaanii bara uummata nagaya uummata kabajamaa dogongostu wanni isaan irratti isaan hin goone jiru. Dhuga. Wallahi billahi. Maaliif uummata dogongorsuun barbaachisa? Adabbii tokkoon fa'a. Adabbii tokkoon fa'a. Shamarran waggaa lama guutuu sirriitti qabsaa jiran kana tokko tokkoon maqaa isaanii galmeeffattee shoorti gafillee ta'u rahmata gootaaf waadaa seente gaafate. Rakkoon qabu. Jaalala kana gaafatanii bareeda. Jaalala odoo jalaan na gaafatanii. Kan viidiyoo barbaadu viidiyoo kan qaaman barbaadu is okay. Ani waayifaayidha. Ani nama hundaa akka waayidoo. Gaa'in taabbiin gootanii? Wini kurang urah balik saya gurba. Kan rumah beera balik tu berarti kun. Nama akkaan kabaju nama akkaan jaalatu ada komporsiister tahu taate. Nah tahu.
bilbila ammoo. Maaliif beektaa ganni artii tana baay'ee dinqisiifata taa'ee yaaladha ture garuu warra narratti duulaa oolte maaliif jennaan viidiyoo mummurame san dhugaadha jettee mormite viidiyoo gamaa gamana beerri artii akkanaa sabiin adattanii minaamin ani waa'ee sabii adatu maali haasa'eera dhugaadha ajoobsuun maal akka taate haasa'ee jira garuu haasaan dhiisuun akka uummata kiyyeen ilaallanne dursi as tanaqqaqee yeroo haasa'uun las tanakkeessa ani baay'ee gisee haasa'u wallaahi bilaga miira fedhe keessa jiraatu baay'ee uffata fakkaraan dhimmeetti giyeen eega osoo itti fudhu barbaade baay'ee mutta namni kutaa nama arrabsaa wal ani bakka sana of dhaabuun barbaadu maaliif jennaan namni kun wanti inni afaan as bahee wacuuf akkatti mungkin kabaja jaalala naaf qabuuf jedhee waan amanuuf egalee ani nama karaa tokko mangadanyaa tokko nama seembidaasuu yookaan sirii caalaa hin baranne tokko malee nama PhD digirii baay'ee viidiyoo san irratti laasqaa bitadhaa jette Itoophiyaa keessatti amma millaa cinuu waddadeera nuuroo waddade kanaan eessaa fuudhanii laasqaa bitatanii laasqaa ofirraa kaasan sanii jettu sanii. Sandaliyaa jira. Sirri xiinxalite. Waanuma akka shaampoo kana akkanuma macalaasanii tuma hin dibatan. Jiidhaa isaa dibatanii yoosuu qilleensi godha yoosuu goggoga. Godhatoo bakka normaal kuni gorsa baay'ee arrabaa miti gorsa isaanii gaarii. Seeftiidhaaf namoonni baay'ee nama raadaan walanii maqaan maali maal jennee bitan dhubannaati barbaadan ture. Waan gaarii dhukkubsitee yeroo. Kaawwannaa tokko akkanatti itti qaqqabanii gisee irraa ol harkisan akka jiru rifeensa kana fuudhee qabu tokko maqaan isaa maaliif akka saamunaa san qofa beekta. Kan jechaa jiru maali tokko? Ani kasii jechaa jiru maali? Anuma. Bari isaa wani haasa'aa jiru. Anuma gargaara gaa'is. Gaa'is anuma gargaara gara jenne. Wini kura neega. Wini kura gaa'is. Wini kura. Wini kura. Wini kura nakka duraa kura. Shabaab taappi kura ween faamilii doktora. Taappi kura dabal taap kura gaa'is dabal taap hin goone nama gara hundaa dhabseettanii suudhaadhaan.